Namoonni afur kan faayuu doorsisaa turan. Namoonni afur. Namoonni arfan sun eenyu jechuun keessan hin oolu jechuudha. Maaliif faayuu akka hajji jalaa baatu namni afurii doorsisaa ture. Namni arfan sun eenyu fa'a? Har'a icciitii addaati jechuudha kun. Maaliif doorsisan? Faayuun akka hajji jalaa baatu nama afurtu doorsisaa ture. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirjirtuu kam nagaa keessanii fayyaa keessanii isin chaanillee nagaa goote alhamdulillah galata rabbi. Namoonni afur kan faayuu doorsisaa turan. Maaliif faayuu doorsisaa turanii? Faayuun akka hajji jalaa baatu namni afur doorsisaa ture jechuudha. Dursa viidiyoo kana otoo dhageeffatiin koomentiin barreessinaa. Dursa viidiyoo dhageeffadhaa xumuraa boodarra koomentii laayikii sheer godhaa. Maaliif wanti tokko dhageeffatamiin waan biraa haasa'amuun barreessuun hin ta'u waan ta'eef kanaafuu viidiyoo kee laayikii sheer sabskiraayib godhaa isin jechuu barbaada. Namoonni afur kan hajjii kan faayuu doorsisan eenyu fa'a kan jedhu yoo jiraatu ta'a. Asuma maal dubbachuu barbaada? Sa'idoon gara biyyaatti imalaa jira. Sa'idoon imala kee rabbiin gara nagayaa biyya nagayaa rabbiin itti si hagalchu. Waggaa lama dura Sa'idoon biyya deemee viidiyoo isaa tokko ilaalee Sa'idoon jechuun nama akkamiiti yookaan jennu ta'e Sa'idoo Abdii nama akkamiiti yookaan jennu ta'e wallaahi Sa'idoo jechuun namni akka isaa lafa kanarra hin jiru jechuudha. Maaliif yoo jettanii Sa'idoon nama namaaf yaadu nama kabaja guddaa hangafa yuutuubaroota keessaa Oromoo keessaa Sa'idoodha. Dhugaa baay'ee tokko isa kabajaa baay'ee tokko isa jaalladha. Maaliif yoo jettanii nama kanarraa garan dhufne nama kanarraa as deeme. Sa'idoo jechuun akkasuma Sa'idoo Abdii yuutuubaroonni hedduutu jira. Garuu fakkeenya Oromoo kan ta'e Oromoo fakkeenya kan ta'e Sa'idoo jechuudha. Sa'idoon ijoollee Yamanii keessa jiran hundumaa gara yuutuubitti harkisee qarqaarsan karaa adda addaatiin waan hunda barsiisee sadarkaa kanarraan ga'e jechuudha. Sa'idoo jechuun nama addaati akkasuma Abdiillee nama addaati. Ijoollee kana maaliif galateeffachuun barbaada hoo kan jettan ta'e akkasuma haadha mana Sa'idoo Sumayyaa jechuudha. Sumayyaa wallaahi dhiira tokko duuba kan jirtu dubartii cimtuudha. Dubartii jabduudha. Dubartii obsa qabeettiif amala qabeettii fi dubartii cimtuudha jechuudha. Maaliif ree ani yuutuubii isaanii dura viidiyoo isaanii afaan Amaariffaan hojjetan. Afaan Amaariffaan hojjetanii maal jechaa ture isinitti fakkaata? Ijoolleen tuni Suudii keessa jirti. Suudii keessa akkamitti hojjetan jechaa ture kisiisan. Isaan Yamanii keessa ani waa'ee Yamanii kana dagadhee jira jechuudha. Amaariffaan kan hojjetan san ergasii gara Oromiffaan hojjetuuti ta'uudhaani. Wallaahi Sumayyaan immoo nama gaariidha, nama miskiina, amala qabeetti, nama hunda kan hammatu jechuudha. Asirratti galiinsi isiin gaddiratti ijoolleen Yaman shamarranis ta'e dhiiris ta'e mucaa wayii viidiyoo isii argee jira. Hawwituu jedhama. Baay'ee tokko miira keessa galte jechuudha viidiyoo isii yeroo ilaalu irratti. Maaliif Sumayyaa jechuun nama gaarii fi nama addaati wallaahi. Otoo isiin Sa'idoo duuba jiraachuu baattee sadarkaa kana gahu jechuudha. Maaliif Sumayyaan nama cimtuudha, nama jabduudha. Wallaahi beekan dubartiin kana otoo baay'attee abbaa isii manaa jabeessitee hojii isaati irratti waan hin dalagu hundarratti Sumayyaan otoo duuba jiraachuu baattee Sa'idoon hamma kana namallee hawwate. Sumayyaan oduu badduu taate namni malee Sa'idootti akka ittiin jaalatu jechuudha. Ijoollee Yaman hundi isaanii sadarkaa kana hanga sababa Sa'idooti jechuudha. Yuutuubii banuufini akkaataa itti agarsiisu akkaataa edit godhanitti agarsiisu isaan bakka walitti sassaabee innuma ijoolleen keessaa harca'an malee diraamaa isaanii keessatti diraamaa waggaa 3 duratti diraamaan isaan hojjetan diraamaa addaati jechuudha. Diraamaa babbareedaadha garuu amma namuu garagarfacha'ee ijoolleen sunniin illee wala maaliif jechuu barmaaliif waan kana dubbachuu barbaade. Sa'idoon galiinsa inni gala irratti immoo wallaahi ani garuu biyya isaatti gala galuu galiinsa inni biyyatti galu sun immoo dasinitti hin jenne. Maaliif jireenya biyya keenya dhibeenya akka arkiteetti akkatti hojjechuu hin dandeettu. Bakka Yaman keessatti firii ta'anii hojjetanii haalli kaameraatti waraabanis namatti tola. Diraamaa hojjechuun namatti tola. Meema biyya keenya keessatti diraamaa hojjechuuf viidiyoo tokko hojjechuun bakka hundi muuziqaadha. Ani immoo galiinsa Sa'idoon gala kana irratti dhugaa dubbachuun an keessa koo jira jechuudha. Dasnaan jedhe otoo kiyaachi ture. Garuu akirri keenya biyya maaliif amma
feetes biyyaan baakun siitaatu warroota jireenya biyya faranjii keessa jiraatan malee warroonni biyya arabaa keessa jiraatan booddeen isaanii biyya jechuudha. Kanaaf Sa'iidoo karaa nagaa galii rabbiin karaa nagaa si galchuu jechuun hin barbaada. Akkasumas Sumayyaa hiriyaa Sumayyaa takka illee bira jirti. Isin jechuun barbaada hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa wallaahi Sa'iidoon nama akkanaati. Sa'iidoon nama gaariidha. Namni Sa'iidoo dinqisiifamne illee hin jira jedhee yaadu. Maaliif yoo jettanii nuti isaanirraa waa baranii isaanirraa as geenye fakkeenya nu ta'anii waa hedduu nu barsiisanii warroota yuutuubii bituu barbaadan gara bittaatiin qarqaaruun garaati. Namni kun keessi isaa sharri hin qabu. Sa'iidoon keessi isaati sharri hin qabu. Banadha yuutuubii banadha. Itti fayyadamaa galii qaba jechaatu gorsaa ture dhuguma rabbii jechuudha. Gama isaatillee bitee gizee gatii ragaa isaan gurguratu jira. Sa'iidoon akkamii kana miti gizee gatii 7,800 gurguratu jira. Gadi xiqqaadhaan jechuudha. Garuu wanni kana dalaguun isaa nuuf immoo faayidaa guddaa. Ati bitadhu ati dhiisi ati ofii keetii banadhu. Garuu immoo inni yaadni inni siif yaadu batta. Yoo rakkadha jedhee rakkataa bira dhaabata. Yoo beelee jedhee beelayaa bira dhaabata. Dhugaa nama gaariidha. Namni akka Sa'iidoo hin jira jedhee yaadu akkasuma Abdillee nama akkasiiti. Abdillee miskiin jechuudha. Nama gaariidha. Ijoolleen Yaman hundi isaaniitu ani wallaahi bakka akka waan haati tokko kan deesse amalli isaanii garagara bifti garagara. Garuu isaan immoo jaalala malee jibbaa nama qaban. Maaliif namoonni akkanaa kun nu baay'anne? Maaliif namni akka Sa'iidoo kun namni akka Abdii kun namni yuutuubaroonni Yaman hundi isaaniitu jaalala walii qabu. Bakka kabaja walii qabu jechuudha. Maaliif hiree biitti sunuu yaada biyya gadi lolaan miidhamte malee biyyi sun biyya jaalala qabdu. Ijoolleen karaa saniin dhufan Yamaniidhaan dhufanii gara Saa'udii seenan amma jijjiiramte malee jedhu Yamanii biyya jaalala namaaf qabdu jedhu. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen hedduu waa'ee Yamanii sirriitti galateeffatti. Maaliif yeroo dheebotaa yeroo beela'an nama obaasuu nama nyaachisuu. Garuu amma adadama olii buluun haalli qilleensa jijjiiramaa deemu waan ta'eef amma meeqa malee warroonni duraanii akkasii ijoolleen kennallee warroonni Yaman keessa jiran wallaahi isaanillee akkasumatti mee viidiyoo isaanii keessatti taasifaman wal jaalachuu malee jibbaan isaan keessa hin jiru jechuudha. Nuti hoo fakkeenya namoota kanaa godhannee utuu wal jaalannee utuu hamaa walirratti yaaduu baanne utuu wal qarqaarre isaan sirriidha firiidamiin jiranii achi keessatti walitti dhufanii wal argan. Garuu as keessatti ijoollimmaan garee uumtanuyyuu fakkeenyaaf gareetu jira miti garee san keessattuu wal mufachuu wal qeequu waliin waa jedhu waa tokko arge as keessatti viidiyoo liivii wayiitii irratti arge. Shama yuutuubar miti xiqqoo amma lafaa dhufaa jiran kana nama wayii qeeqan lachuun dubartoota garuu mutaasabe namoota san jedhu maaliif wanni akkanaa ta'a maaliif walii cabsuu yaadama. Ijoolleen amma lafaa dhufte nama akka kiyyaa kana jechuudha. Maaliif wal qeeqna nuti? Maaliif jaalala walii qabaanne? Maaliif wal jibbine? Akka namni yaadne suni bakka kun wal cabsudha jechuudha. Nama tokkicha irratti nama lamaan qeeqaa jiran jechuudha. Akkasitti riqaa jedhamu tokko beeytanii garuu abbichi sun immoo yoo jaraati tarii yookiin achi keessa jiraachuu danda'a. Tarii yookiin achi keessa jiru. Maaliif namni amma gisee ammaa bakka hunda deemu. Bakka hunda waan deemuuf wal argaa wal beekaa maal bakkas ta'e bakka kuni duubatti hafiisa. Namni nama waa jechuun namni nama qeequ namni nama riqu fokkatee jiraachuu yeroo duubatti hafi yeroo amma biizinasa yeroo wal guddisan malee yeroo bakka wal qeeqanii miti warri qaanii miti. Garuu namni yuutuubera tokko ta'e gara miidiyaa tokkotti dhufu ta'e nama cabsuuf maaliif deema? Kun sirrii miti jechuudha. Maaliif ati guddachuuf deemta? Ati bursa dargaa guddarra gahuuf deemta. Kanaafuyyuu nama riqin nama waan jedhin hojii kee qofatti fufi. Nama waa jette taana namarraa wanni haara'u sun jiru kan namni uf miidha. Waan ta'eef wanni namarraa dhiisu hin jiru. Kana dhiisatti jaalala walii qabaadhaa. Wal haa jaalannu wal haa kabajnu. Kanaaf kan isin jechuu barbaada. Wal kabajne taanaan wal jaalanne taanaan ni guddanna. Tokko wal bira dabarfatina. Mana kamuu seenaa mana kamuu laalaa wal jaaladhaa wal
والقدسو تتابع دعوة ربنا سنجنا شرّا كم نكون تفيدمون درك مكين شرّا كم نكون يرو بيان باكيس جروتا يرو بيتس غلتاي شرّا كم نتيو فيدمني أكبر بك قد كينا متكتنا ما في شرّا كم نتيو فيدمني مو واحد نتاري برنامج شرّا حدو نتاري كان دربي ودون تانك وفندرات في مو درك ما يدون كين ما في قافك أو فندرات في يعني كتري إفتي نقدرت كتري إفتي قاف ترالاتي شو بتعمر بكيلانو إفتي نمر بلستاتي ودون مرة بلستاتي إنتو ما فنكني ودون ما فنتنجد كان عفيو كلتينكي تكاكو هذا جال الله وليها قبل أكجول لي من كنتي والحجالا والحاجة بيفن حاجودن أما فكينا برزافي تكو يرو أبدا برزافي سوني تيسالا فالدايتشولا نوتيمو وروني أما حارة فالفالو نكوني أكيد برزافي سنتي بكا جيني مرد فكينا نتوجه بسنة وجنة يوغا آمني بحيد برزافي سفمو بكسون ندان هيد برزافي سو تتكو بكسون ندان كلاس لفجل وني كنمو جباني حجني يرد تشمني جنة أكم هيد برزافي سنتي كدابة دايتشولا اتفوفا مالي دوبان ديبو اتفوفا ديبو كان بوليان كيا فيديو كي سنت ايرس جرا فيديو كان لايك شير سبسكرايب goda menjajabisa nubra dapat dah hasilnya coba berbeda tumre hanga video beratin boleh 3 minuti naga natura nemo ta alfan fayo dol season kan jedo hanga video beratin boleh 3 minuti inu sana katay malak katane inshallah wan kana qoran de isini fidel chuda video inu fakate namun arfan kun inu kata inu kaya dorsi sajiru isim berangka ufta video kenna tanuti mekata saninjada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.